Kutaawwan addunyaa irraa nu hordoftan maratti nageenyi keenya sinaa qaqqabuu daawwattoota Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork akkam jirtu oduuwwan sa'aatii kana qabannee dhiyaannee jirra. Oduuwwan sa'aatii kana ana Abrahaam Birruutu isinitti hima. Magaalotaa fi godinaalee Oromiyaa garaa garaatti abbootii gadaa fi maanguddoota dabalatee namoonni akkanumaan qabamanii hidhamaa jiraachuun ibsame. Jiraattota gidduudhaa kanneen OMN'if tibbaa kana yaada isaanii kennan namoonni hidhaman bakki isaan geeffaman hin beekamu jedhan. Hoogganaan biiroo haqaa Oromiyaa obbo Tashoomaa Girmaa Gamasaaniin namoonni hidhaman mana murtiitti dhiyaachuu dhabuu odeeffannoo isaa hin qabu jedhan. Yuun Ingidaa gabaasa dabalataa qopheessee jira. Rakkoo nageenyaa lixa Oromiyaa jiruun walqabatee mootummaan olaantummaa seeraan kabachiisa jechuun tarkaanfii fudhachuu eegaleen namoonni hedduun hidhamaa akka jiran gabaasaa turuun keenya ni yaadatama. Haa ta'u malee namoonni qabaman eessaa akka jiran hin beeknu, mana murtiittis dhiyaataa hin jiran komiin jedhu waan jiruuf komii maatii fi qaamolee garaa garaarraa dhaga'amu kanarratti biiroon haqaa Oromiyaa deebii akka nuuf kennuuf hoogganaa biirichaa obbo Tashoomaa Girmaa biratti bilbilee turre. Namoonni to'ataman maaliif seeraaf hin dhiyaanne gaaffii jedhuuf odeeffannoo isaa hin qabnu jedhan hoogganaan biiroo haqaa Oromiyaa obbo Tashoomaa Girmaa. Isa kanaan odeeffannoo hin qabu tariitii waan akkasii kun yoo jiraate qulqulleeffannee tarkaanfii seeraa hin fudhannaan kun mirga heeran taa'e waan ta'eef namni kamiyyuutti bu'uu hin danda'u. Kan gara mandii gara beegii jette manni murtii jaan jirree fi manni murtii gara waliitti dhufanii akka isaan mana murtiitti yeroo beellamaa irratti gaafatamu akka ta'e nan beeka. Achitti functionally manni murtii banamee dhaddachi dubbii ilaalaa jiru waan ta'e. Abbaa gadaa ammaatiin haa kaasti odeeffannoo isaan qabu kanan qulqulleeffatu ta'a jechuudha. Kan caaltutis odeeffannoo kana qabu shaambuu jiraachuu isheeti kanan ani beeku sanarraati kan hafe to'atamuu fi odeeffannoo isaan qabu waan ta'eef kanan qulqulleeffatu ta'a jechuudha. Sanarraa kan hafe namni eessa buuteen isaan beekamuu kan jedhu hin hojjetu. Hidhamuu namootaaf gochoonni seeraan alummaa babal'achuun sababa ta'uus eeran. Namoonni shakkamanii to'ataman kanaan dura akkuma beekamu namni du'aas ture, weeraraa ture, karaa irratti daandii gurguramaa ture. Gochoonni seeraalummaa kun babal'atee rakkoon akka jiru wajjumaan waan beeknu natti fakkaata. Kanarraa kan ka'e iddoo tokko tokkotti namoonni gocha kanaan shakkamanii akka to'atamanii ta'ee namoota irra caala isaanii kan beeknu hordofaa kan jirru ragaas qulqulleessaa kan jiru ta'uu isaatii fi yeroo beellamaatiin kan jiran ta'uu isaati kan ani beeku. Dhimma namoota kanneenii irra caalaa isaa beekna ragaas irratti qulqulleessaa jirraa jedhu obbo Tashoomaan deebii nuuf kennaniin. Gama biroon ammoo ministeerri muummee Abiy Ahmed adeemsa kanaan dura ittiin namoonni hidhamaa turan jijjiirra nama to'annoo jala oolchanii ragaatti qulqulleessuun hafee erga ragaan irratti qulqullaa'een booda namni to'atamaa jedhanii turan. Jechi ministeera muummee kun dhimma hundarratti kan hojiirra ooluu danda'u miti jedhu obbo Tashoomaan gama isaaniin. Dhimma hundarratti akkas hin ta'u. Fakkeenyaaf amma nama battalatti nama jeese qulqulleessitee nan qaba jetta inni akkas hin ta'u. Inni ragaadhaan qulqullaa'u malaamaltummaadhaan wal qabatu yoo ta'e qulqulleessitee nama hiita. Dura ragaa qabatte. Dhimma utoo karaan guramuu olaantummaan seeraa bakka hin jirretti manni murtii bakka hojii keessa hin jirretti poolisiin bakka hojii keessa hin jirretti warra kana godhan immediately gocha yakkaa raawwatan reedaan jechuudha. Kana qulqulleessitee ragaa qabattee sanidhaan jechuudha. Dhimmi namoota miseensa abbaa torbeeti jedhamuun qabamanii maalirra jira? Namoonni kunoo eessa jiru gaaffii jedhuufis asuma naannoo Finfinneetti dhimmi isaanii ilaalamaa jiraachuu himan. Ani asii qabaman jiru naannoodhuma kana jiru kaan isaanii yeroo beellamaatiin jiru isaan. Dhaddacha kamitti gaaffii jedhuuf garuu deebiin laanne. Dhimmicha qulqulleeffachuuf irra deebiin gara obbo Tashoomaa Girmaatti bilbilus bilbila hin kaasan. የደወሉላቸው ደንበኛ ስልክ አይመልስም። Namoonni magaalaa Awwadaayii qabamanii mana hidhaa Dirreedawaa turan turtii isaanii mana hidhaatiin dararamaa guddaa akka isaan irratti raawwatamaa ture dubbatan. Namoota kanneeniif bulchiinsa magaalaa Awwadaayii fi jiraattota magaalattiitiin simannaan taasifameefii jira. Uudii Musaa sirna simannaa sanarra ture gabaasa dabalataa qopheessee jira. Miidhaa fi dararaa cimaan mana hidhaa Dirreedawaatti isaan irra gahaa turu dargaggoonni Awwadaayii kanneen mana hidhaatirraa ba'an Oromiyaa Miidiyaa Neetwoorkitti himan. Kaatena guyyaa kulusa jenna ramban guyyaa daabbo shanii nyaata uleen gaafatinga ati shiftaa guddaa qeyroo jawaari hojii wal quba qabde yaaniiti an jawaara maqana harkeen beeku beeyte jechuu malee waa hedduun irra geeffame akkanallee sigoona siidhuu raajaan qabnu haadha abbaa kee boochisnaan hanjan ammoo haadha abbaa kee guyyuu tokko nagarsiisaa jeetiin kadhadhee isaan irraa dhabe uleedhaas kuufeetiin jira qeensa hundaan irraa buqqee qeensa sun harkoo kanaan irraa buqqaasanii jiran isaan halkan kaziirarraa nu fuudhan nam sadii nu fuudhan
tafachi jaani wala qafitan nuti dhugaa seenee gabbaane ugu gabbaanu calqe gurraatti nu kayan kaateena nu kayan fuudhanii malkalaa nu geessan uguma kalaa deenu nafannisan azala natuman jechu irba kana jala guyyaa torbaan bulee jechu fannifame taraa booda ugu akkasin na dadhaban ammas elektiriik kaasin na kaayan jechu aduu tana arguun hin jirtu subii gizee salaatanii bahan booda osoo ifni kun lafan buune sagaraa seenna sagaraadhaanii deebina ifa kanaan waliin agarru galgalaas gizee ifni kun seene booda sagaraa baana ifa kanaan waliin agarru jechuudha. Gongumaa baatii lamaa fi guyyaa 15 guutuu guyyaa tartaka sagaraadhe tar lama nu godha jennee mana murtiitti gaafanne manni murtiitti haaya nu jaa waan nu godhan hin qabne baatii afur alada warra keenyaa wal arkine kopheen irraa baasanii kofoon irraa baasanii paantiin irraa baasanii shurraaban irraa baasanii natumanii jechuudha. Naa qaama qullaa jiru ati dhiiraa itaa kana shamarran awwadaay kanneen mana hidhaa dirree dhawaa kanarraa bahanis mana hidhaa kana keessatti dararaa garagaraa keessummeessaa turuu dubbatu. Wanta kamalee halkan dhufee azaan subii mana kaasanii namshan na fuudhanii poolisiin na hiite asitti bule dhiirnam sadii fi dhalaa takka firii jaanii natumte miila kan hunda muka na soixana lubu qaabte ammillee kajina dhukkubaa yoo kan qawwee dha najjees malee nam tokko arkeen beeku an awwadaay beeku jee didee harka kee kana tabaree zaar haayinaan jaanii akkasitti ulee gurraatti poolisii tanaan akkasii harka richana na cafaqan gommaa kanaan mihaa miila natum tokko miila natum tokko harka natum tokko na habal na gubbaa dhaabbate haramiyaa sanittiin baqeeffamee dhalee baatii lamaa fi guyyaa 15 tattanya qulfi ilmaan wajjin ilmaan kun asumatti bidaan asuma fincaananii yaa boofran guuta ganuu raabana ijoollee tana fincaan kana firaa raagisi jenneen isin ilmoon buutiidhaa isin ibisanillee asuma keessa dhumtanii ba'uun teessanii. Kantiibaan magaalaa Awwadaay obbo Jaafar Yuusuf gama isaaniitiin isin dargaggoota Oromummaa fidhamtaniifim Oromummaa teessaniif jecha miidhamtan jechuudhaan ergaa baga nagaan baatanii dabarsaniitti jiran. Miidhamuun keessan nuufi. Miidhamuun keessan saba keessaniif. Miidhamuun keessan immoo magaalaa keessaniif waan ta'eef ammallee miidhaan teessan san akka sabni keenya miidhameetti ilaallee yeroo kamiyyuu caalaa nuti iddoo olaanaa isatti qabnaa jechuudha. Hundeessitootaa fi miseensonni baandii afran qallootii fi urjii bakkalchaa Amajjii 21 bara 2019 gara biyyaa galuu fi koreen simannaa fi koonsartii guddichaa afran qalloo gaazexeessitootaaf kana ilaalchisuun ibsa kennee jira. Ibsa sana Muhammad Siraajtuu hordofe. Baandiin afran qalloo baandii afaan Oromoo yeroo jalqabaatiif waggaa 50 dura hundeeffame. Hundeessitoota baandii kanaa keessaa tokko kan ta'e artiistii hangafa Ali Shabboon waggaa hedduuf biyyaan baay'ee ture booda Amajjii 21 bara 2019 gara biyyaatti galuufi. Artiistii kana waliin artiistoonni biroo Adam Haruun dabalatee artiistoonni 17 gara biyyaa akka galan koreen simannaa beeksisee jira. Gaazexeessaa koomeediyaanaa fi barreessaa Jaafar Aliitiis jila kana waliin akka dhufu koreen kun himee jira. Miseensonni baandii afran qalloo urjii bakkalchaatii fi kanneen biroo Amajjii 21 guyyaa sa'a 6 dirree xayyaaraa idil addunyaa booleetti akka simataman koreen kun himee jira. Artistoota kana simachuun uummata Oromoo simachuu jechuudha karaa kaaniin. Jijjiirama amma jiru kana simachuu jechuudha. Qabsoo uummata Oromoo kana simachuu jechuudha. Kanaaf kallattii saniin uummanni Oromoo hundi qophii taasifamaa jiru kana keessatti hangafoota isaaniitiif simannaan taasifamuudha qaba. Gaafa Amajjii 13 simannaan isaanii eerpoortiitti ni taasifama. Simannaa kana booda koonsartiin guddaan Amajjii 26 bara 2019 magaalaa Finfinneetti akka qophaa'u koreen kun beeksisee jira. Koonsartiin Finfinneetti jalqabamu kun Oromiyaa bakka garagaraattis akka itti fufu himee jira. Sagantaan koonsartii itti aanee akka qophaa'u yaadamee jira. Qophiin guddaan taasifamaati jira. Gareen dhufaa jiru kun ijoollee Harargeedha. Haa ta'an malee ijoollee Oromoo guutuuti. Kanaaf isaan qofa osoo hin taane qabiyyee Oromiyaa guutuudha qabsiifne. Hayyoota artiistoota beekamoo har'aan tana Oromiyaan guddifachaa jirtu kabiyya keessaa kanaan walitti maknee aartii sagantaa koonsartii guddaa gaggeessuudhaaf deemna. Simannaa kana milkeessuuf namni hundi tumsa akka godhu koreen kun dhaamee jira. Artiistoonni simataman Awustiraaliyaa, biyyoota Awurooppaa, Kanadaa fi biyyoota biroorraa akka dhufan koreen kun himee jira.
Manni marii raayyaa ittisa biyyaa har'a waajjira ministeera muummeetti mari'ate. Odeeffannoon waajjiricharraa arganne akka mul'isutti marichi fooyya'insa raayyaa ittisa biyyaa irratti taasifamaa jiru irratti kan xiyyeeffate. Kana biratti haalli qubannaa raayyaa ittisa biyyaa haala qabatamaa ammaan kana biyyattii keessaa fi naannawa Itoophiyaa jiru kan bu'uureffate akka ta'u mariin kun xiyyeeffannoo kennuu ibsamee jira. Qubannaa raayyaa ittisa biyyaa kanas uummanni bifa kanaan akka hubatu gochuun barbaachisaadha jedhamee jira. Paartiin Dimokiraataa Amaaraa ADP fi sochiin biyyaalessaa Amaaraa abiin waliin hojjechuuf walii galuun ibsame. Paartileen lameen akkaataa hariiroo siyaasaa ammaan kana jiru ilaalcha keessa galchuun marii gara lamee hojii raawwachiiftoonni paartilee lameen irratti hirmaatan magaalaa Finfinneetti taa'uun himamee jira. Waltajjii marii kana irratti gama Adeepaatiin miseensonni hojii raawwachiiftu 11 gama abiiniin immoo miseensonni hojii raawwachiiftu 9 hirmaachuu ibsame. Koreen waliinis hundeeffamuu dhagaamee jira. Odeeffannoo kana waajjira giddugaleessaa paartii Dimokiraataa Amaaraa irraa arganne. Dabaree oduu biyya alaatirraan baanee jirra. Firii filannoo pireezidantummaa Riippaabilika Dimokiraatawaa Koongoo bataskaana Kaatolikii biyyattii dabalatee qaamolee garaagaraatiin mormiin mudate. Filannoo kanaan hoogganaan mormituu Feeliks Shiisekidii injifachuu isaanii dhaabbanni filannoo biyyattii beeksisee jira. Gabaasa BBC irraa arganne guyyoo waariyoo akka ta'anitti qindeessee jira. I have more political experience than some of my opponents. Filannoo Riippaabilik Dimokiraatik Koongoo laalchisee qabxiiniif godhan falmii kaasuun isaa akkuma itti fufee jira. Filannoo kamis kaleef godhamirratti irra guddaan garee mormitoota Feeliks Shiisekidii mo'at jedhamus filannoo tan keessa taphii siyaasaa yookaan sharii dubbii jiraachuu dubbatama. Falmumtanaan bataskaanii yookaan cheerchiin beekamtuu warra kaatoolikii bu'aa filannoo laalchisee gaafii kaasuu siit dhaga'ama. Cheerchiin tun duraan taajabtoota 40 ol kan maxxansi yoo ta'u amma immoo deebisuun bu'aan filannichaa argannoo waliin gituu jechuu jirti. Namni filannoo tan irra qabxii ta'an argachuun garee mormitoota keessa lamaffa bahe Martiin Faayuluu filannoon kun akka haqa qabeessin ta'an himuuni. Himatman murtii bannee manni malee dab kan akkanatti hin fudhan jechuun BBC'tiin. Namni kun itti daruun filannoon godhon fonqolchi malee bu'aa filannoo dhugaatii mijachuuni. Namicham yaayyuu filannoo tanirraanti jedhanii Shiisekidii mo'atee adon taane waliigaltaan qoodachuun mootummaa biyya bulchu waliin midhaaffatanii jechuun koomma. Qabxii kaleessi mantan ilaalchisa duub jeequmsi hamaan akka hin kaane sodaatamuu jira. Kaleeyyuu jeequmsi dirkiikiit kamogga galchumaatti argamtuun ka'e nami lamijjeefamuu dubbatama. Akka gabaasa Agence of French Press jeequmsum kanaan poolisiin biyyattii lama hojjeefamanii. Nami 10 ol madaa'uu gabaafam. Filannoon kun duub fudhatama argannaan Shiisekidii hoggana garee mormitoota kayeegii Koongoon bar 1960 koloon jala bilis baatee as filatamta jechuu jiran. Abbi Shiisheen filannoo biyyattii tan mo'achuu jabduu qiliixamuun hoggana paartii siyaasaa ta'ee mo'achuu isaatiif guddoo dhaadachuu jira. Nami lamaffa Martiin Faayuluun akka madallansuun mata dhaabuun fonqolcha aangoo hama dabaaf cubbuun kee jirti jechuun waacifuu jira. Filannoo Koongoo tanaan nami gan 18 ol biitan bulchaa bahe Pireezidaant Joozef Kaabii Kiisisa sabab gargaraatiin dura tiiffachaa baheen booda hardhu hura dhabuutti hima. Nami paartii Pireezidaant Kaabilaa keessa bakka bu'uun filannoo dhiyaata. Aduna mirrakkisin sadaffa bahee hura dhabuun laf dha'uun isaa waan hin eegamin jedhan. Deeggartoonni Faayuluu gam isaaniitiin Joozef Kaabilaan Abbi Shiisekidii waliin hangoo qoodachuuf walii galanii tan tolchan jedhanus dubbii himaan Shiisekidii loosa gaala muuluu wanni akkasii tokko laf hin jirtuu jedhe. Filannoo Koongoo tan duub jabdum qeequu jiran bataskaanii yookaan cheerchiin kaatoolik bu'aa filannoo haboordii filannootiiniif godhamsirrii mis jechuu jirti. Mootummaan Firaansiif Beeljeemilleen akkasum quuf qabaachuu dhabuu isaanii dubbatama. Cheerchiin kaatoolik qaamii kamuu jeequmsirra bilis ta'uu qabjettus dhiyaat maqaan isaa kimam yookaan dhaamin barbaan warri cheerchi tana nami injifat Martiin Faayuluu ta'uu amanuu jechuun Ruutersittiin. Faayuluun kun duub hoggana garee mormituu kabira yoo ta'u ati lammeessoo baati jedhaniin inni immoo fudhan. Akka boordii filannoo biyyaalessaa duub hura kanaan Feeliks Shiisekidii miiliyoon 7 filatamuun tokkoffaa yoo ba'u Martiin Faayuluu miiliyoon 4 tuqaja Imaanuweel Shaandiraay miiliyoon 4 qabxii 4 argachuun gargalanii jedhan. Haa ta'uuti immoo filannoo tanaan harki 48 kaqar hura buusuuf galma yaad jijjiirachuun filannoo tanirra hafuu dubbata. Akka gabaas BBC cheerchii yookaan bataskaanii kaatoolik kan bu'aa filannoo mormuu jiru kun harka 40 caal siyaasaaf han Joozef Kaabilaatiif warri isaan duraatiin jabdu garammaata warri cheerchii kun dhuga dubbas jedhanii waan amananiif. Cheerchii yookaan bataskaanii kun siyaasa Koongoo keessa dhageetti guddoo qabdii jedhu. Amma cheerchii yookaan bataskaanii kun akkan jechuun uummati lakkoomsaan dhugta kararra ba'uun falmii kaasaa jechuun sodaatamuu jira. Immoo yosaan kan tolchan poolisiin Koongoo haqara xiyyiitiin uummata fixu barat jar kanan malee daara baasuun isii waan hin oolu. Kun immoo waan dubbii balleessaatii jechuu jira. Koongoon bii qabeenya albuut gugurdoo hak daa'imman qabdi yoo taatu. bal'inaan ardii Iroopiitiin walqixxe immoo eegi kolooni jala bilis baataas warrumaa qabiilaa kan faa bulchuu jira. Jaarsi abbaa qabiilaa akkuma mucasa hardha kan angoo gadhiisuu diduun turus duub irratti inni jeefamnaan Joosef Kabiilaa angoo harka abbaa sarra fuudhuun gan 18 biitan eegi yaabbachaa baheen duub yeroo lama hawaltaananii filannoo yaayyuu mo'adhee jedhe bulchuun ammallee filamuuf heer biyyatti yeroo jijjiiruun mormiin cimaan ka'uun namni hedduun irratti obbaye.
President Donald Trump labsii yeroo muddamaa bajeta ijaarsa dallaa daangaa Meeksikoof oolu deeggarsa koongirensii biyyattii malee hojiirra oolchuuf isaan dandeessuu labsuuf dhaadatan. Waldiddaa labsii bajetaa kana walii wal qabatee waajjiraalee federaalaa biyyattii gartokkeen tajaajila kennuu erga dhaabanii guyyootiin 20 lakkaa'amanii jiru. Mallasa Dirribsaa gabaasa maddeen garaagaraa qopheessee jira. Bajanni mootummaa federaalaa ijaarsa dallaa daangaa Meeksikoof kan oolu doolaara biiliyoona 5 fi miiliyoona 700 yoo hin dabalanne labsii bajatichaa hin mallatteessuun ejjennoo pirezidaantii Yuunaayitid Isteetsi wayita ta'u dallaa kana ijaaruu fi bajata hin mallatteessuun immoo ejjennoo mana marii bakka bu'oota uummataa biyyattii Demookiraatonni itti heddummaataniiti. Kana gidduutti labsiin bajataa rarra'ee hafuun hojiin waajjiraalee mootummaa federaalaa dhibbeentaa 25 wayita dhaabbatu hojjettoonni 800 kafaltii malee hafuu fi erga dirqamanii har'a guyyaa 20ffaa qabatee jira. Rakkoo kana furuuf pirezidaant Doonaald Tiraamp fi hooggantoonni Demookiraatota Naansi Peloosi fi Chuck Schumer marii jalqaban waliigaltee dadhabuun marii taanillee akka gargar kutanii baantu ibsame. Kunatu akkanaan jiru labsii yeroo muddamaa bajata ijaarsa dallaa daangaa Meeksikoo fi oolu deeggarsa koongirensii biyyattii malee hojiirra oolchuuf isaan dandeessisu labsuu fi pirezidaant Doonaald Tiraamp dhaadhatanii jiru. Pirezidaantichi naannawa daangaa sanaa wayita daawwatanitti riippoortarootaan labsii yeroo muddamaa labsuu fi aangoo guutuun qabaa jedhanii jiru. Pirezidaantichi akkana haa jedhan malee tarkaanfiin akka kanaa qormaata seeraa cimaatu mudataa jedhamaa jira. Maallaqni kun bajata koongiresiin waan biraa fi qabaterraa cita waan ta'eef riippaabilikaanota biraallee mormii hordofsiisaa jedhamee jira. Deeggaraa pirezidaantichaa kan ta'an Senaatar Lindsey Graham garuu pirezidaantichi labsii yeroo muddamaa labsuun ala furmaata biraa kan qabnedha kan dubbatani. Xinxaaltonni gama isaaniitiin tarkaanfiin akka kana waajjiraalee mootummaa federaalaa cufaa turan bansiisuu fi golgaa siyaasaa pirezidaantichaa fi kennaa fi jechaa jiru. Gabaasaan BBC David Wales pirezidaantichi filannoo qaban labsichuma ta'uudha malaa jedhee jira. Kanuma waliin wal qabatee bajata ijaarsa dallichaa fi barbaachisu bajata piroojeektoota deebisanii ijaaruu fi qabame garasitti naannessuu fi jedhu NBC'n gabaafamee ture White House haalee jira. Bajata ijaarsa dallaa Meeksikoo wal falmisiisaa jiru kana pirezidaant Doonaald Tiraamp yeroo duula filannoo Meeksikoon akka kafaltuun taasisaa jedhanii turani. Doonaald Tiraamp haasaa isaanii kaleessaatiin garuu yeroo sanitti Meeksikootu kafala jechuun koo Meeksikoon yeroodhuma tokkotti cheekii murtee kenniti jechuu kooti miti jedhanii jiru. Haa ta'uti garuu kuusaan viidiyoo bara 2016 yeroo duula filannoo haasaa Tiraamp Meeksikoon yeroo tokkotti ijaarsa dallichaa fi doolaara biiliyoona 5 hanga 10 akkamiin akka kafaltuu karoora pirezidaantichi lafa keeyyatan mul'isa. Tiraamp garuu lakkii akkasii miti Meeksikoon karaa kallattiin hin taaneen dallichaa fi ni kafalti. Karaa waliigaltee daldalaa hara Meeksikoo fi Kanaadaa waliin taasifamanii jedhanii jiru. Hayyoonni dinagdee garuu kan Tiraamp jedhan dogoggoraa jechaa jiru. Galiin waliigaltee daldalaa haraan argamu biizinasota dhuunfaatii fi kallattiin gala malee mootummaa federaalaatii fi miti jedhu. Hayyee daawwattoota Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork oduuwwan sa'aatii kanaaf qabanne goolabnee jirra. Qophiileen keenya itti fufuu daawwadha. Asuma durii kanuma dhugu siree tooriin keenyaa kanuma dhugaa nullee sirii gaana qabutti kanuma dhugnaayu. Warshaa 38 ol laga kanarratti ijaarame. Isaa amma bishaan kunuu badee namni irra jiran karaa kanarraa goore irra jiran bishaan kana dheef xiraasaa kan. Bishaan kuni haala kanaan faalamee qotee bulaa asii gadi gandoota akka xaafii abboo kurumaa faatolee. Warri naannoo kunuunsa naannoo eegamu jedhanu warri abbaa garaa garaa isaatiif du'u
hakimii oggaadhanii qorichi nu dadhabaa jira. Egereen laga Mojoo nama irratti dhalatee guddateef nama akka keenya asitti dhalatee guddateef quuqqaa gola sammuu namaati. Boqonnaa kan nama dhowwu. Fakkeenyaaf daa'ima dhalattu irratti haadholii ulfaata irratti. Loowwan hoggaa dhufan gogaan isaanii irraa luqqee bifti isaanii irraa badee. Warshaaleen naannoo kana jiran eeyyama fudhatanii dhufan hundi isaanii outputiin isaanii lagatti kan eeyyamatti qabu. Odaa baannee deemnu kana kinoo fuulli kiyyaa amma kinoo keemikaala akkana na godhe na balleessee jira fuula koo. Yoo harki nama tokko muran wanni guutuun hin jiru yaada kee champaatanii jedhama. ጠዋት 2 ሰዓት ላይ ገባው 4 ሰዓት ላይ እቺ እንደዚህ ሆነ። walumaa galatti namoonni harka isaanii muraman 153 nama 153 hanga amma ammayyuu durasi inni dhaabbanne. Bakka aktiviitiin kun jirutti wanti kun itti fufa.